bilbila keessan irratti gaa Truecaller application fayyadamaa jirtan taanaan hammumaan kana hundi keessan gabbuufattanii Truecaller application itti fayyadamuu qabdu jechuudha. Faayidaa guddaa qaba. Faayidaa isaa isinitti himeen fixuu kanaafuu faayidaan isaa inni tokkoffaani lakkoofsa hin beekamne yookaan kan isin maqaadhaan qabattanii hin qabne yeroo isin bilbilamu irratti maqaa abbichaa isinii himaa jechuudha. Truecaller application namni hin beekne yoo jiraattan haala isin itti fayyadamuu dandeessan gabbuufachuu dandeessan hundaa isin agarsiisa. Appiin kun gaafa faayidaan isaa tokkoffaan isinii himeera lakkoofsa hin beekamne takka kan isin hin beekne maqaa abbichaa yeroo namni isinii bilbilu maqaa abbichaa isinii himuu irratti inni lammaffaan namaa waliin yeroo dubbataa jirtan qulqullina guddaan namaa waliin haasa'uu dandeessu jechuudha. Inni sadeessaanii application kana bilbila irratti yeroo gabbuufattanii qabdanu nam takka yeroo isinii bilbilu abbichi sana profaayilii isaa akkasuma sooshaal miidiyaa inni qabu waasaappiidhaa qabee akkasuma sooshaal miidiyaa inni fayyadamaa jiru sana waasaappii feesbuukii ta'e immoo ta'e wantoota inni qabu hundaayyuu arguu yookaan laaluu dandeessu jechuudha. Truecaller application kana bilbila irraa yoo qabaattan ammallee lakkoofsa kan keessanillee karaa sirrii ta'een han keessan akka ta'e ID isaa isinii eeguu danda'a. Nam takka dogoggoraan yoo isinitti bilbile isiirraa dhorkuu danda'a jechuudha. Kana jechuun lakkoofsi hin beekamne takka yeroo isinitti bilbilamu kan isinirraa dhowwu ta'a jechuudha. Appii kana gaa haala kamiin haala isin gabbuufachuu dandeessan isin agarsiisa. Viidiyoo laayikii tuquudhaan warri sabiskiraayibii hin godhin sabiskiraayibii gochuudhaan gaa seetingii baay'ee of keessaa waan qabuuf seetingii isaa isin agarsiisa. Kanaafuu namoonni hin beeknes appilikeeshinii kana Google Play Store gubbaarra seenuudhaan haala isin buufachuu dandeessan isin agarsiisa. Appii kana buufachuudhaaf gaa Play Store gubbaarra ni seentu jechuudha. Appilikeeshinii kana kan isin buufachuu dandeessan Play Store namni hin beekne hin jiru. Appii Google Play Store gubbaa seenu hanga Google Play Store gubbaa bakka application download gootan gubbaa seenu hanga Truecaller jettanii yeroo isin barreeffattan appiin kun haala kanaan isin bahaa jechuudha. Asirratti isa kanadha application kun appiin kun naajaa jira isin garuu Truecaller ID ka jedhu kana Truecaller Clear ID ka jedhu kana block ka jedhu kana download godhattu ana appiin kun naajaa jira. Kanaafuu isin download eega godhattanii gaa appii kana yeroo isin keessa seentanu haala kanaan isinii baasa. Okay, list go ka jedhu kaa tuquudhaan permission itti kennitu jechuudha. Allow ni gootu permission isaa yoo isaa keessa itti kennitan application kana fakkeenyaaf irra gadi qabuudhaan gaa mallattoo kaa tuquudhaan gara seetingii deemnaa jechuudha. Mallattoo kana eegan tuqee gara seetingii na fidaa jechuudha. Seetingii keessaa permission kan jedhu kaa tuquudhaan allow ni gootu jechuudha. Irraan gadee kana kaameraa allow ni gootu akkasuma kaameraa eega allow gootanii wantoota as keessa jiran hundaayyuu mikrofon kaameraadhaa fi kontaaktiidhaa fi find my device ka jedhu kana hundaayyuu allow ni gootu jechuudha. Appii kana keessee waan hundaayyuu gaa permission SMS hundaayyuu allow gootanii permission eega itti kennitanii application kana keessee nu hanga kana booda yeroo namni isinii bilbilu ofumaa isaatiin akka iskiriinii gubbaa irratti maqaasaa isin agarsiisa jechuudha. Nama hin beekamne takka yeroo isinii bilbilu kan isin lakkoofsa abbichaa hin qabne jechuudha. Abbicha sana seefii godhatanii hin qabdanu ammoo garuu lakkoofsa isaanii qabdoo ta'e fakkeenyaaf haala kanaan kan inni isinii baasu. Kana fakkeenyaaf haala kanaan lakkoofsa abbaa kanaa haala kanaan isin agarsiisa jechuudha. Fakkeenyaaf haala kanaan asirratti gaa lakkoofsa kana fakkeenyaaf haala kanaan seefii godhee hin beeku yoo ta'e lakkoofsa kana ani seefii hin godhanne ammoo garuu inni lakkoofsa sana maqaa abbichaatiif lakkoofsa isaa argachuu dandeessu jechuudha. Abbaa lakkoofsa kana maqaa isaa haala salphaa ta'een ilaaluu dandeessu. Haala kanaan gaa eessarraa akka jiruu fi abbichi sun eessarraa akka isinii bilbilee fi sooshaal miidiyaa inni qabu feesbuuk jedhamu waasaappii fayyadamaa jira isa jedhu keessa seenu an tokko tokkoon abbicha sana ilaaluu dandeessu jechuudha. Fakkeenyaaf maqaa isin qabattan kun egaa appilikeeshinii point jedhamu kan ittiin dawwalatamuun adda jechuudha. Appilikeeshiniin kun sanaan kan inni adda ta'e point ka jedhu kun kan ittiin bilbilatamu keessa seenu an fakkeenyaaf haala kanaan lakkoofsa kana seefii godhee hin qabu waan ta'e lakkoofsa kana seefii godhee hin qabu ammoo garuu Truecaller keessa yeroo seentanu lakkoofsa kana lakkoofsa abbicha kana maqaa isaatiif isin agarsiisa jechuudha. Lakkoofsa ammaa kana seefii godhee hin qabu fakkeenyaaf ani namtichi kun yeroo isin bilbilatti maqaa isaatii fi haala inni lakkoofsa isaatii haala kanaa isinii baasa jechuudha. Maal isaa akka ilaaluu barbaaddan isin agarsiisa. Lookshinii isaa akkasuma sooshaal miidiyaa inni qabullee awwaxaa'uudhaan haala kanaan ilaaluu dandeessu jechuudha. Truecaller yoo riqqata itti fayyadamaa laata waasaappii qofa qabaa jechuudha abbaan kana. Kanaafuu haala kanaan Truecaller fayyadamuudhaan gaa nam takka sooshaal miidiyaa isaa akkasuma maqaa isaa maqaa inni ittiin sim kaardii bite yookaan immoo maqaa sim kaardii isaa ittiin banamee jiru yookaan maqaa inni sim kaardii ittiin seef ta'ee jiru jechuudha ilaaluu dandeessu jechuudha. Truecaller kana Truecaller faayidaa guddaa qaba. Kanaafuu kabraa seetingii isaa keessa seenu tuqaa sadeen gubbaa harka mirgaa eega tuqxanii asirratti gaa wantoota baay'eetu jiru jechuudha. Truecaller kana keessa kan jiru asirratti block calls akkasuma delete all calls ka jedhu kun namni yeroo isin bilbilu irraan gadee kana kanammoo bakkatti delete gochuu danda'a. Block calls jechuun kana yeroo tuqxan seeting gidduu isin baa jechuudha. Kan itti fayyadamaa hin jirre buufattanii download gootanii yeroo isin itti fayyadamtanu ofumaa isaatiin permission yeroo isin itti kennitan waa hundaayyuu isin guutama. Yeroo isin permission itti kennitan gaa appiin kun ofii isin dalagaa jechuudha. Kana booda namni hin beekamne takka yeroo isin bilbilu eessarraa akka isin bilbilu abbicha sana lakkoofsa isaatii
fi akkasuma social media inni qabullee ilaaluu dandeessu. Kabraa inni lammataa application kana yeroo fayyadamtanutti yeroo isin appiin kun appii kana bilbilarra jiru namni yeroo isin bilbilutti qulqullina guddaadhaan namatti taasisuu dandeessu jechuudha. Bilbila keessa irratti application kana wacaantan appisa kana yoo caantan qulqullina guddaadhaan namatti dubbachuu dandeessu jechuudha. Appaa jiru hunda keessaa waan isin galuu dide yoo jiraate komentiin barreessaa isin jedha video kana jalatti kabraa telegram jalatti komentiin haa kaa'uu dandeessu. Chaanaliin keenya telegram gubbaa yeroo seentanii argattu. Lenko Abdul Hussein yama yoo barreeffattan argattu. Chaanalii kaajaa isin wallee akkasuma gaafii ajjatti gaafii barbaadan gaafachuu dandeessu. Chaanalii keenya join godhaa namoota hedduu bira akka ga'uuf video share godhaa video like tuquu hin dagatinaa isin jedha. Barnoota har'aa taphataa hanga kutaa itti aanu waltunutti nagaan tura.